Tole mata duree ilaaluudhaa deemnu Staatas Epileptikasiidha. Staatas Epileptikasii jechuun yeroo epilepsiin kun dawaadhaan fooyya'uu dide namni gaggaba qabu yooniif irraa fooyya'uu dide Staatas Epileptikas jedhaniin. It refers to continuous or repetitive discrete seizure. Wal fufaadhaan yoo gaggabni kun yeroo dheeraaf namarra ture nama deddeebi'aa oolee with impaired consciousness in interictal period. Yerooniif namticha jiru san of wallaalchise akkasumas sa'aatii hedduudhaaf osoo of hin barre yoo ture staatas epileptikas jedhaniin. Client remain comatose for hour. Sa'aatii dheertuudhaaf osoo haala naannoo jiruu san hin hubanne turuu danda'a namni kuni. It is medical emergency dha. Rakkoon tuni daftee wallaanamuu barbaaddii can lead to death. Sa'aatii muraasa keessatti nama ajjeesuu waan dandeessuuf. Vigorous muscular contraction impossible metabolic demand. Garmalee waan maashaan kun hedduu qottoonfatu jecha qaamni kun chemical reactioniidhaaf humna hedduu gaafata. Can interfere also with respiration. Harganullee nama dadhabsiisa. Sababa kanaafi namni hunda feetu. It lasts at least 30 minutes. Yoo xiqqaate staatas epileptikas jechuudhaaf gaggabni sun osoo of hin bariin daqiiqaa 30 irra turuu qaba. Osoo namtichi hin bayyanatin. Withdrawal of anti-seizure medication ifaadha sababa ta'uu ka danda'u. Osoo dawaa gaggabaa fudhachuu jiru yoo dawaa sana adda mure dawaa san yoo dhiise. Kabiraa in case of fever nama duraanuu gaggaba qabu gubbaadhaan yoo laayidaan itti dhufte. And also infection yoo jiraate dhukkubni biraa yoo gubbaarraa hin qabe staatas epileptikasii kana muduu danda'a. Treatmentiin isaa maali? If the patient remain unconscious and unresponsive, namticha kun yeroo dheertuudhaaf osoo of hin barii yoo ture akkasumas yoo kan dubbanne taate yeroo haala of beekumsa isaa laalle yoo kan of hin bariin taate cuffed endotracheal tube is inserted. Endotracheal tube karaa afaaniitiin galchanii fi qilleensa akka fudhatu godhuudha. IV line is established. IV galchanii fi karaa hidda dhiigaatiin and the blood sample are obtained. Dhiiga naamunaa takka immoo saamuuda dhiigarraa fuudhan to monitor electrolyte level. Hanga electrolyte qaama isaa keessa jiru hordofuudhaaf akkasumas gulukoosiidhaa fi phenytoin levelii. Phenytoiniin dawaa gaggabaati. Yoo duraan fudhachaa ture adda mure beekuudhaaf dhiiga keessatti ilaalama. To determine nature of seizure activity haala gaggabni kun keessa dabraa dhufe. Gaggabni isaa kun kan akka mijaanii beekuudhaaf elektiroensefaaloogiraamii koompitara sammuudha. Isa san hordofuudha. Inni biraa vital sign and neurologic sign are monitored. Vital signiin temperature, BP'n, pulse, respiration kun ni hordofamti. Mallattooleen narbiilleen hordofamuu qabdi. IV infusion of dextrose is given if seizure is due to hypoglycemia. Yoo gaggabni kun sababa hanqina gulukoosii irraa kan dhufu taate dextrosii kennaniif karaa hidda dhiigaatiin gulukoosii 40%. Treatmentiin namoota rakkoo kana qabuuf kennamu dawaa hedduu kennamaa. Jalqaba lorazepam kennaniif. Lorazepamii 0.1 mg per kg dha. Kiloo namtichaatiin baay'isaniiti IVdhaan daqiiqatti miligiraama 2 akka inni fudhatutti doozii san kontiinesii godhanii. San booda phenytoiniidha ka biraa. Yoo saniin fooyya'uu dide phenytoinii jijjiiraniif. Phenytoinii miligiraama 20 per kg dha kunilleen. Yoo kanaan fooyya'uu dide addiishinaalii godhanii fi phenytoinii irratti dabalata. San booda phenobarbital dhaqeen. Phenobarbitalii miligiraama 20 per kg.
san booda addiishinaal godhaniif. Yoo namtichi of baruu baate dawaa hunda kana bakka takka kennuun hin barbaachisu. Only if seizure is continued. Yoo inni itti fufe qofa gubbaarraan itti dabalaa fi deemna dawaa kana. Fenobarbiitaalii san booda anasteejiyaa kun dawaa nama adoochu warreen akka midaazoolam, propofol, pentobarbiitaal warreen jedhaman. Istaatas epileptikasii wallaanuuni gaayidlaayinii qaba akkaataatti wallaanan. Narsiingi keerii nama gaggaba kana qabuuf tajaajilli narsiin gootu maali? Qabxiin ijoon isin irratti xiyyeeffachuu qabdan isa kana. Maintaining ABC dha. Jalqaba maal godhuu qabda? ABC. Airway, breathing, and circulation. Clear airway. Karaa qilleensaa san qulqulleessuu qabda. To prevent aspiration. Akka inni hin fehamneef dhangala'aan akka karaa qilleensaa keessa gadi hin seenneef positioning and suctioning. Positionii isaa cinaa irratti deebisuudhaa fi dhangala'aa san keessaa saak godhuudhaan. Takka suction maashiniidhaan yookaan maanuwaal saakariidhaan dhangala'aa san afaan keessaa fuudhu. Provide adequate oxygenation. Oxygenii gahaa kennuufi oxygenii irra kaayamuu qaba. Assessing client constantly. Dhaabbataadhaan peeshantii san laaluudha haala isaa. Protecting person from injury. Akka inni miidhamne. Namoonni gaggaba qabu utaaluu danda'an. Akka inni miidhamne eeguu qabna. Administering prescribed emergency anticonvulsant. Dawaa isaa ajajame. Dawaa jalqabaa san. Dawaa gaggabaa kennuufi akka ajajametti. Continuous monitoring of ECG. Electrocardiography isaa onnee isaa hordofuudha. Rakkoon itti aantu increased intracranial pressure. Dhiibbaan sammuu keessatti dabaluudha. Intracranial means in the brain jechuudha. Sammuu keessatti dhiibbaa yoo dabalte. Intracranial pressure is dhiibbaa sammuu keessaa ta'e jennu tun dhiibbaa eessarratti dhuftu. Pressure exerted by cranial or rigid cranial bolt. Lafee jalaan jirtu san irratti dhiibbaa sammuu tana kan dhiibdu saniin intracranial pressure jaaniin. The volume and the pressure of these components are usually yeroo hunda hammii sammuu saniitii fi dhiibbaan achi keessa jirtu kun wal madaaluu qaba. Tokko tokko injifachuu hin qabu. Inni kun yeroo hunda wal qixa. Equilibrium state jira. Kanaatiitu intracranial pressure normaalii godha. Normaalii isaa 10 hanga 20 millimeter mercury. Pressure sammuu keessa jirtu. Yoo kanaa ol kute increased ta'e jennaan. The pressure is measured dhiibbaa kana gara kamiin safarra yoo jenne cerebrospinal fluid irraa laalla. Dhangala'aa sammuudhaa fi spinal cord keessa naanna'u. Kan duudaa kanaan uranii irraa baasan san achi keessa laalama. Normal pressure of cerebrospinal fluid 5 hanga 15. Yookaan immoo 60 hanga 100 millimeter watarii. Yooniif 250 ol kute. It is called increased jam. Wanti ittiin safaran hedduudha. Bishaaniinis ni ilaalanii akkasumas merkuriidhaanis ni ilaalan. Normaaliin garuu millimeter merkurii 10 hanga 20. Yoo achi ol kute ol ka'ee jira jennaan. Morno-Kelly hypothesisiidhaan jira. Morno-Kelly hypothesisiin kun yaada qorannaadha. Kan isaan kun lafa kaayan. Maal jedhanii lafa kaayanii? Because of limited space for expansion within skull, sababa hangi banaan sammuu tana keessa jirtu sun daangeffamtuu taatee fi increase in one change in volume of other jaan. Yoo tokko dabalte huunilleen akka dabalu godha. Sammuu tana keessa banaan jirtu wal qixa lafee keessa jirti maddii takkaa yooniif dhiibbaan isii dabalte huunilleen akka guddatu godha.
Compensation is by displacing. Akkamitti dhangala'aan kun keessatti guddachuu danda'a? By displacing takka bakka gadhiisuudhaan osoo keessa jiraachuu qabu ala bahuudhaan takka immoo alarraa gara keessaatti seenuudhaan shifting cerebrospinal fluid dhangala'aan sammuu keessa naanna'u suni yooniif bakka isaa jijjiirate or decreasing cerebral blood flow yookaan immoo dhiigni sammuu keessa naanna'u sun hammisaa yoo gad bu'e dhiibbaan tun akka jijjiiramtu godha. Without such change jijjiirama kanaan alatti intracranial pressure will begin to rise. Guddachuu eegalti. Osoo bakkaa hin jijjiirin sababoota garaagaraatiif dhiibbaan sammuu keessa jirtu tun dabaluu dandeessi. Sababoota isaan ilaalla. Increased intracranial pressure under normal circumstances osoon dhukkubsatiin namni kun osuma fayyaa qabu minor change jiraachuu danda'a. Jijjiiramni muraasni hanga dhiigaatii fi cerebrospinal fluid kana qabeen isaa jijjiiramuu dandeessi. Sababa maaliif? Due to alteration in intrathoracic pressure. Sababa dhiibbaan qoma keessatti dabalteef jijjiiramni hamma tokko mul'achuu danda'a. Fakkeenyaaf in case of coughing namni yeroo qufa'u, yeroo haxxifatu, yeroo ittanu due to posture sababa position takka immoo dhaabbii isaarraa blood pressure systemic oxygen and carbon dioxide level dhiibbaa dhiiga qaama isaa keessa jirturraa takka immoo oksijiniidhaa fi kaarboon daayoksaaydii qaama isaa keessa jirurraa jijjiiramni tokko tokko mul'achuu danda'a. Osuma namtichi fayyaa qabu. The rigid cranial vaults contain brain tissue. Lafeen sammuu tana keessa mataa namaa kana keessa sammuudhaa jira. Vault jechuun lafee isii haguugdee jirtu tanaan vaultii jaaniin. Brain tissue giraama 1400. Dhiigni biladiin ml 75. Cerebrospinal fluid ammaas ml 75. Hangana qabata. Mataa namaa kana keessa hangasii jira. The volume and the pressure of these three components usually in equilibrium. Qabeedhaa fi dhiibbaan jara kana sadeenii wal qixxaachuu qaba. Wal caaluu hin qabu. Tishuun giraama 140 jennee, dhiigni immoo ml 75 jennee, cerebrospinal fluid 75 jennee, isaan kun sadeenuu in the state of equilibrium irra ta'aniiti intracranial pressure fidan. Yoo tokko tokko caale yoo rakkoon tokko irra dhufte kaan irraas ni dhufti jechuudha. Baalaansiin isaa ni jeeqama. Maaliif ol ka'a? Increased intracranial pressure due to head injury. Sababa mataan miidhameef. Mataa kanarra balaan geessiseef lead to namni yoo mataan dhaawame mataa isaarra balaa yoo geesse wantoota asii gadii kanaatu mudachuu danda'a. Tokko hematoma. Hematoma jechuun jalatti dhiiguudha. Or cerebral edema takka dhiitahuu sammuudhaati. Sammuun sun ni dhiitahu. Crash brain tissue. Tishuun sammuu suni ni cabdi. Takka immoo ni dhusuuti tishuun sun. Shift brain structure bakka gadhiifti. Yeroo gubbaa tanaa dhaawame sochootee bakka gadhiisuu dandeessi. Cause hydrocephalus. Bishaan faan akka keessatti wali qabamu godhu. Bishaan akka mataa keessa guutu. And brain herniation. Brain herniation jechuun karaa uraan jirtu san keessaan gad seenuu jechuudha. Sammuun tun jalaan mataan kun garri jalaa uraa jira. Karaa spinal cordiin keessaan gad baatu. Achi keessaan gad seenti. Sammuun tun gubbaa kanarraa dhawamuudha jecha. Restrict blood supply. Sababoota dhiigni gara sammuudhaa kana deemu ni daangeffama. Iskemiyaa dhufa. Iskemiyaa jechuun tishuun sun du'uudha. Sababa oksijinii dhabdeef, niwutirantii silaa isii barbaachisan dhabdeef. And also cell death dhufa. Seeliin bakka san jirtu du'aatii eegalti. Sababoonni increased intracranial pressure ijoon maali? Tokko brain tumoriidha. Yoo sammuu keessatti waa bahan, waa mayiran. Meningitis yoo jiraate. Meningitis jechuun inflammation of meningeedha.
membrane sammuu haguugee jiru kana yoo qulqulluu eegale. Inni biraa encephalitis-dha. Encephalitis means brain inflammation-dha. Tishuun sammuudhaa sun yooniif qulqulluu eegalte. Kan biraa hydrocephalus-dha. Yoo bishaan sammuu tana keessatti heddummaatan ijoollee mataan gurguddaadhaa san yaadadhu hydrocephalus jechuun san. Hypertensive brain hemorrhage. Sababa dhiibbaan dhiigaa sammuu keessa guddateef dhiiguu jechuudha. Sammuu tana keessatti dhiigni yoo dhufe dhiibbaan sammuu tana keessa jirtu ni dabalti. Intraventricular hemorrhage kan biraa. Ventrikiliin walakkaa sammuudhaa tana walakkaa tana keessatti yoo dhiigni yaa'u jiraate. Inni biraa koosiin biraa head injury-dha. Mataa danda'amu. Subdural or subarachnoid hemorrhage. Dhiiguu duraadhaa fi arachnoid kan jennuun membrane manenjii kana. Inni kun yooniif dhiigu jiraate. Caasaan sammuu haguugee jiru kun. Inni biraa stroke-dha. Stroke-in dhiigni sammuutti nama faca'u. Wantoota intracranial pressure dabalan lakkaa'u jira. Sababni biraa status epilepticus-dha. Gaggabaddaan hin dhaabbanne san yeroo dheeraa namarra turu. Aneurysm rupture. Hiddi dhiigaa karaan isaa cufamee yoo dhoohe. Increased cerebrospinal fluid production. Yooniif dhangala'aan sammuu keessa jiru suni oomishni isaa heddummaate. Yookaan obstruction to cerebrospinal fluid flow. Karaa inni sun dhangala'aan sun sammuudhaa fi spinal cord keessa karaa inni itti yaa'u sun yoo cufaa qabaate. Sababa kanarraa dhiibbaan sun dabaluu dandeessi. Mallattoon nama kanarraa mul'attu. Infantii irratti ijoollee amatti akka gadii irratti mallattoon ati agarsiitu drowsiness-dha. Drowsiness jechuun muguu jechuudha. Nama muguu jiru san fakkaata. Of wallaala. Separated suture. Bakki lafee mataatti walii dhuttutuun adda babaati. Soft spot on head. Mataa kanarra tuqaa lallaaftuudhaan jira. Bakka yeroo qabatan lallaafattu santu jira. Vomitingii qaban. Akkisaa. Slow heart rate. Daawwannaan onneedhaa suuta deemti. Older childrenidhaa fi adult irratti ijoollee amataa oliitiif akkasumas nama ga'eessa irratti mallattoo mul'attu behavioral change. Amalli nama sanii jijjiiramu. Headache. Mataan ni dhukkuba. Decreased consciousness. Hanginni of beeku gabbu'eeti lethargy ta'a. Lethargy jechuun laafachuu jechuudha. Kan biraa seizure-dha. Gaggaba qaba. Vomiting and nausea. Lolloncisuudhaaf haqqisiisuu. Inni biraa papilloedema-dha. Papilloedema jechuun ija tana keessa maashaan jiru sun i'ii ta'uudha. Gara duubaatiin kan jiru. Papillary dilatation. Ijiti gurraattiin tuni addaan babbanamuudha. Ija tana babaasuu jechuudha. Ocular palsy. Ocular palsy cranial nerviin laamshahuudha. Nerviin ija tana hooggantu. Kan biraa abduusanidha. Abduusan palsiin cranial nervii lakkoofsa tokko irraa hanga 12 san maqaa isaa yaadadhu. Kan biraa Cushing thread-dha. Cushing syndrome namoota rakkoo thyroid qaban irratti kan mul'atu sun. Chain stroke respiration-dha. Chain stroke respiration jechuun respiration deep and fast-dha. Sirri gad fudhatanii garuu immoo fast breathing qaban. Chain stroke respiration jaaniin. Left untreated. Nama kana yoo osoo wallaanne itti dhiisan maal ta'a? Increased intracranial pressure boodarra maal fiddi? Tokko brain hypoxia fiddi. Sammuun tuni oksijiin dhabdee ukkaamamuu dandeessi. Kan biraa brain herniation-dha. Sammuun tuni lafee tana keessa achiin uraa spinal cord gabbaatu sun keessa gad seenuu dandeessi. Xumura irratti brain disease-dha. Sammuun du'uu dandeessi. Booda brain disease dhufnaan namtichi ni du'a. Pathophysiology isaa akkami? Akkamitti adeemsi dhukkuba kanaa karaa kam keessa dabraa dhufa?
decreased cerebral blood flow jalqaba dhiigni gara sammuudhaa deemu kuni gad xiqqaatee inadequate cerebral perfusion is occur. Dhiigni sammuu keessa naanna'u sunis sammuudhaaf hin gahu. Initiate vicious circle. Osoo bakka hin geenye karaadhaa deebi'uudhaan dhufa. Kana booda dhiigni sammuu keessa waan wal hin geenye increase carbon dioxide saturation. Hangi carbon dioxideedhaa sammuu keessatti ni dabala. Oksijiniin ammoo gad bu'a. Akkasumas pH'n gad bu'eeti aasidiitti jijjiirama. Kanarraa kan ka'e vasodilationiidhaan dhufa. Iddoonni dhiigaa sammuu keessa jiran ni babal'atanii cerebral deemaan dhufa. Sammuun tuni ni iitoyti booda increased intracranial pressure dhiibbaan achi keessatti kanaaf dabalaa dhufa. Diagnostic testiin qorannaaleen nama kanaaf taasifamu history taking and physical examinationidha. Seenaasaa gaafachuu fi qorannaa qaamaa geggeessuudha. Magnetic resonance MRI kuni imaging diagnostic testidha meeshaa suuraatti ilaallu. Cerebral angiographyidha. Kabiraa sammuu tana ilaaluudha. Angiography, CT scan kunilleen koompitara. Manaajimentii namoota increased intracranial pressure qabaniif wal'aansi godhamu maali? Maintain adequate arterial oxygen tension. Wanni nurraa barbaadamu oksijinii qaama keessa jiru san akka gayaa ta'u. And normal vascular volume. Qabee dhiigaa tanii qaama keessa jirtu sanii tasgabbeessuudha. Isa gad bu'ee ture san. Oksijinii gad bu'e dabaluudhaaf dhiiga gad bu'e sanillee ol kaasuudhaaf. Avoid pyrexia. Laayidaa ittisuudha. Pyrexia means increased body temperature. Manage seizure. Gaggaba yoo qabaate gaggaba san to'achuudha. Cerebrospinal fluid drainage. Namoota dhiibbaan sammuu keessatti dabalte furmaanni godhaniif dhangala'aa san irraa hir'isuudha. Cerebrospinal fluid san. And elevate head of bed. Mataa siree san ol kaasuuf. Maintain normoglycemia. Gulukoosiin dhiiga keessaa akka gadi hin buune akka oliis hin kaane eeguudha. Baalaansii godhuudha. Kabiraa analgesia and sedationidha. Farra dhukkubbiidhaa. Adoocchaa fa'aa kennaniif. Neuromuscular blockage. Waan ergaa dhukkubbiidhaa san daddabarsaa oola. Dhukkubbii mataa fa'aa qaba jenne. Waan ergaa san daddabarsaa oolaa kennaniif. Dhiita san hir'isuudhaaf diureticsii kennaniif. Diureticsii keessaa hoo maanitool. Maanitooliin osmotic diureticsii. Gulukoosii of keessaa qaba. Inni biraa hyperventilationidha. Hyperventilation jechuun hargansuu tana dabaluudhaaf akka inni sirrii fudhachuu danda'u. Second line treatmentiin dawaaleen sadarkaa lammaffaarra jiran baarbitureetii fa'a. Kuni kafarra gaggabbiiti. Inni biraa hypothermiaadha. Qabbaneessuudha. Tempereechara isaa kan ol ka'e sanii cooling to 35 degree akka degree 35tti gad bu'u godhuudha. Decompressive craniotomy. Sammuu tana fa'aa uranii isii ol kaate san gad buusuudha. Craniotomy means cutting and removing cranial. Kan specialistii neurolojiidhaa godha. Kabiraa loop diureticsidha. Loop diuretiksiin dawaalee nama fincaasisan dhangala'aa qaama keessaa gad buusan. Kabiraa corticosteroididha. Dawaalee inflameeshinii ittisuu danda'an immuniitii namaa gad buusan warreen akka dexamethasoniidha. Furmaanni xumuraa surgical managementidha. Baqaqsanii wallaanuudha. Possible complicationin rakkooleen dhufuu dandeessu. Namoonni rakkoo kana qaban wanni dhufuu danda'u tokko seizuriin dhufuu danda'a. Gaggabni. Inni biraa brain herniationiin dhufuu danda'a. Sammuun tuni yeroo dhiita san gad xiqqeessine
daftee uraa san keessa gad seenuu dandeessi. Diiyaabeetik insippidas. Diiyaabeetik insippidasiin dhufuu danda'a. Dhukkuba sukkaraa, gulukoosiin ol ka'uu, duutuu abnormaalitii sammuurraa kan ka'e. Kan biraa deeziin dhufuu danda'a. Du'uu danda'a namtichi. Reversible or permanent neurological problem. Rakkoo narviidhaa mudachuu danda'a. Ta fooyya'uu dandeessu tan dandeenye hunda mudachuu danda'a namni kun. Nursing manaajimentiin nama rakkoo kana qabuuf in case of increased intracranial pressure yoo jiraate nursing ga'eensii maali? Assess and evaluate dha. Namticha kana laaluudhaa fi gamaaggamuudha. Fakkeenyaaf Glasgow Coma scale isaa amma laaluudha. Hanga inni of beeku. Monitor vital sign. Vital sign isaa BP, temperature, pulse, respiration hordofuu qaba. Maintain neck, hip and knee. Mormaa fi akkasumas mudhiidhaa fi jilba namtichaa sanii eeguudha. Mataan siree ol ka'uu qaba jenni. Right side of bed to semi-fowler. Semi-fowler position jechuun mataa sireedhaa xiqqoo ol kaasuu jechuudha. Allow patient to rest between nursing activity. Yeroo hojii gootuuf jidduutti akka boqonnaa fudhatu godhuudha. Inni biraa hyperventilateedha. Oksijiinii sirrii kennitaaf. Administer mannitol or other diuretics. Dawaalii ajajameef mannitol haa ta'u akkasumas diuretics biraa luuppii haa ta'u istiroidoota haa ta'u dawaalii ajajameef san kennuufi. Drain cerebrospinal fluid through intracranial pressure catheter. Catheter sammuu keessa galchanii dhangala'aan cerebrospinal fluid akka irraa yaa'u taasisuudha. Dhangala'aa san hordofuu. Procedure akka daragu sii miti ati garuu hordofuudha. Limiting overall fluid intake. Namoota pressurein sammuu keessa ol kaate dhangala'aa akka inni hin fudhanne dhorkan. Dhangala'aan kuni pressure isa waan dabaluuf kanaaf irraa dhorkama. Rakkoon biraa headacheedha. Dhukkubbii mataati. Mataan maalirraa nama dhukkuba? Sababni isaa hoo? Gosti isaa hoo? Maal jiru as jala laala. Condition of pain in head, neck or upper back. Dhukkubbiin nama dhagayamuun mataarratti, mormarratti akkasumas duudaa kana gara olaanurratti nama dhagayamuu kanaanii headache ijaan mataan nama dhukkuba jira. Rank among local pain complaint. Rakkoolee dhukkubbii iddoo takkaa bakki nama dhukkubdu keessaa warreen sadarkaa qabu dhukkubbii mataa kana. Hedduu wanni namni himatu. It may be symptom of mallattoolee rakkoo biraallee ta'uu danda'a dhukkubbii mataa kun. Neurological problem rakkoo narbii ta'uu danda'a. Hematological rakkoo dhiigaa ta'uu danda'a. Yoo anemiyaan faan jiraatte mataan nama dhukkuba. Endocrine problem rakkoo hormoonii ta'uu danda'a. GIT rakkoo garaachaa ta'uu danda'a. Cardiovascular rakkoo onnee akkasumas rakkoo haleedhaa. Psychiatric disease or infection rakkoo sammuudhaatii fi akkasumas dhukkuboota garaagaraa irrallee ta'uu danda'a. Dhukkubbii mataa kuni dhukkuba cinatti mallattoo dhukkubaati. Vast majority are benign and self-limiting. Irra hedduun dhukkubbii mataadhaa sasalphaadhaa humaan fayyan. Gosoota dhukkubbii mataadhaa common cause sababoonni ijoon tokko tensioniidha. Tensionii jechuun dhiibbaan sirratti heddummaa jechuudha. Sababa cinqiidhaatiif. Kan biraa migraine headache jaaniin mallattoo isaatii fi tooftaa wallaansa isaa bal'inaan laalla. Migrainiin dhukkubbii mataadhaa keessaa gosa takka. Kan biraa eye strainidha. Dadhabbii ijaati. Yeroo dheertuu ijaan yoo ilaalaa oolte sababa sanirraa mataa si dhukkubuu danda'a. Dehydrationidha kan biraa. Dhangala'aan qaama kee keessa jiru yoo gabbu'e. Low blood sugar shukkarri dhiiga kee keessaa yoo gabbu'e yoo beelooyte. Inni biraa infectionidha. Dhukkuboonni yoo jiraate fakkeenyaaf meningitis
dhukkubni yoonii fi sammuu tana keessa si seeni. Saayinasaayitasii. Sinusitis means inflammation of sinus. Funyaan kana gubbaa ka jiru fuula kanarra yoo achi keessa infekshinii si seene mataan si dhukkubuu danda'a. Ka biraa cranial arteritis. Inflammation of cranial artery. Arteriin karaa sammuudhaa dhiiga oofu kuni yooniif inflammationii qabaate kulkula in old age irratti mul'achuu danda'a namoota manguddoo irratti. Serious disorder related to headache. Rakkooleen ciccimtuun dhukkubbii mataa tanaa wajjin hidhata qaban brain tuumarii fa'a. Yoo sammuu keessa waa si mayiran. Tuumar jechuun abnormal tissue growth. Tishuun duraan achi hin jirre yoo magarte. Sababa sanirraa mataan si dhukkubuu danda'a. Subarachnoid hemorrhage sammuu keessa dhiigaa yoo jiraate namni sun. Ka biraa strokeedha. Strokeen itti dhiigaa faca'u sammuu keessatti. Severe hypertension. Dhiibbaan dhiigaa gara malee ol ka'a. Meningitis and head injury. Meningitis jechuun inflammation of meningii. Membreenii sammuu haguugee jiru kana kun yoo dhukkubni keessa seene. Akkasumas namni yoo mataa dhawame. Rakkooleen ciccimtuun dhukkubbii mataatii wajjin hidhata qabdu isaan kana. Paatoofiisiyooloojiin isaa dhukkubbii mataatuun akkamitti dhufti? Jalqaba traction or irritation of meninge. Ni harkifama takka immoo ni sosolloqa ni sossooha. Meningiin kun inni lafee mataadhaa tana jalaan gara sammuu gadaanii jiru kun yoo gar malee addaan dhifame takka immoo yoonii fi tuttuqamu jiraate. Akkasuma blood vessels sammuu tanaa dhiiga geessan yoo gar malee harkifamu jiraatan stimulation of dural nociceptor. Nociceptoriin receptara dhukkubbii nama dhaggeessisu sanii isa kana kakaasan. Sanbooda kun ergaa dhukkubbiidhaa san sammuutti geessa. Head muscle may feel to pain. Maashaan mataadhaa kuni akka dhukkubbiin itti dhagahamtu godha. Types of headache haalaan lume. Gosoota dhukkubbii mataa. There are more than 150 diagnostic headache category. Gosoota dhukkubbii mataa 150 olii jira. Dhukkubbii mataa. Kana keessa the most common type tokko vascularidha. Sababa hidda dhiigaarra. Inni biraa myogenicidha. Sababa masiliirra. Muscle tensionii sababa maashaan sun gar malee harkifateef. Cervicogenic rakkoo sarvaayikaaliirra. Inni biraa due to traction. Traction jechuun yeroo dheeraadhaaf addaan harkifamuu qaamaa. And inflammatory kan kulkula qaamaa keessa jiru agarsiisu. Vascular headache jennuun related to blood vessel swelling. Sababa hiddi dhiigaa ta'ee fi mataan nama dhukkuba. Most common type isaa migraine. Migraine headache. Namni tokko dhukkubbii mataa gosa kanaa qaba jechuun mallattoo akkamii? Laaltee akkatti irra beektuuf severe pain in one or both side of head. Mataa kanaatiitu gar malee dhukkuba gar tokkoon yookaan immoo karaa lachuutiin. Sababa sanirraa abset stomachidhaa fi disturbed vision qaba. Si lolloncisee si akkisiisuu danda'a. Ijaan waa arguu hin dandeessu. Mataan dhukkubbiin kar tokkoo ka gar malee cimaa. Ija tanaa waa arguu si dadhabsiisu si lolloncisu migraine jaaniidha. Kooziin isaa naawuniidha garuu maalirraa dhufaan hin beekamu. Wanni shakkamu garuu disturbance vascular supply to brain. Dhiigni gara sammuudhaatti waa geessu kuni hiddi dhiigaa gara sammuutti waa geessu kun yoo jeeqame yoo iita qabaate. Typical migraine yeroo hedduu wanni ati ittiin adda baafattu one sidedha. Kar tokkooni dhukkubbiin isaa pulsatingidha. Pulsii wajjin si dhawatti akka sakandii akkasitti dhawu jetti. 4 to 72 hawariidha sirra tura. Saatii 4 hanga saatii 72 guutuu sirra tura. Kompleentiin namni kuni argu rakkooleen namni migraine headache qabu firratti argu
nooziyaadhaa fi vomitingii, lollonji'uudhaa fi haqqisii, and photophobia and hyperacusis. Ifaa kana jibbuudhaa fi goohinsa fa'aa dadhabuudha. Hyperacusis jechuun sagalee tana dadhaba. 1/3 of people with migraine get aura. Namoota rakkoo migraine headache qaban takka sadaffaan isaanii auraa feesii qaban. Auraa fees jechuun osoo mataan sun dhukkubbiin eegalleen dura akka inni godhu ammammoochisuu fa'aa fincaan fa'aan itti heddummachuu auraa jaaniin dhukkubuudhaaf daqiiqaan 30 yeroo hafe mallattoo mul'isuu qaba. Disorder of serotonergic control system. Serotoniniin sammuu keessa jiru suni yoonii fi to'annoon isaa jeeqamte. Typical onset isaa yeroo inni nama eegalu puberty irratti yeroo sadarkaa saallammeessoo seente. And incidence is highest in 20 to 35 year of age. Namoota amma 20 hanga 35 jidduu jiran irratti heddummaata migraine headache. Garuu common womanidha. Warra dhiiraa irratti miti, warra dubartootaa irratti. Akkasumas familiar relationship qaba, hariiroo qaba, shanyummaan jira. Namoota shanyii isaanii keessa migraine headache jiru nama kaanes ni dhukkuba. Migraine headache kana maaltu sitti hammeessa? Triggering factoriin isaa maali? Tokko hormonal change'dha. Sababa sadarkaa saallammeessoo seenteef hormooniin qaama keetii jijjiirama. Kan biraa genderiidha. Saalaan dubartii ta'uun migraine kanaaf akka saaxilamtu si godha. Inni biraa fuudhiidha. Nyaata yoo nyaatte nyaata isa si kaasu. Kan biraa stressiidha. Cinqii yoo qabaatte. Sensory stimulus. Qaamni miiraa kee waan hin feene yoo arge. Ijaan gar malee takka immoo gurraa waan malee yoo dhageeffatte gooyisa hedduu. Inni biraa physical factoriidha. Rakkoolee qaamaati. Dadhabuu fa'aa. Change in the environment. Naannoon jirtu sun sitti jijjiiramuu fa'aa. Kan biraa medicationidha. Dawaalee fayyadamaa yoo turte. Fakkeenyaaf medicationii jala kaafiinii fa'aa asuma jala dabale. Buna fa'aa yoo dhugde, stimulantii yoo fayyadamte. Inni biraa jeneetikiidha. Shanyummaa. Shanyii teessan keessa namni dhukkubbii mataa gosa kanaa qabu yoo jiraate atiis sitti ni dhufa. Clinical manifestation migraine headacheedha. Prodromal phaseidhaa fi auraa phase, pain, migraine phaseidhaa fi resolving jedhanii bakka afuritti adda baafnee ilaalla. Dhukkubbii mataa migraine nama qabu. Prodrom jechuun osoo mataan si dhukkubuudha ganaa guyyaan tokko fa'aa hafuuti arraawwan tana waan sirra mul'atu jechuudha. 60% of patient irratti mallattoolee asii gadii tanaan mul'ata. Namoota dhukkubbii tana qaban keessaa harki 60 osoo mataan kun hin dhukkubne dura dursanii sa'aatii irraa hanga guyyaa tokkoo dura mallattooleen isaan argan depressionii fa'aa qaban. Gar malee yaaddawanii irritability fa'aa qaban. Taa'uu hin danda'anii kan wajjin qabanii feeling cold qabbanatti jaan itti dhaamatu. Food craving nyaata garii isaan feesisan dharra'an nyaata garii sila argan ni jaanii. And anorexia warreen garii immoo nyaata jibbisiisa. Change in activity level hangi hojii isaanii ni jijjiirama. Increased urination fincaan faatu itti heddummaata amma fincaanan. Diarrhea or constipation warreen garii yaasaa qabanii garii immoo sagaraan itti goggogu. Auraa feesiin ammoo prodroomitti aanteeti. Last less than 1 hour. Dhukkubbii mataa sun eegaluuf sa'aatii tokko qofaa hafe takka achii gadi. Achi jidduutti waan mallattoo mul'atu. Up to 30% of patients with migraine have the following problem. Parsantiin 30 warreen rakkoo migraine headache qaban wanni isaan argan sa'aatii takkaa gaditti auraa fees jechuun mataan sun dhukkubuudhaaf sa'aatii takkaa gadi hafe. Mallattoo yeroo san isaan argan visual disturbance fa'aa ija fa'aa waa arguu dadhaban waatu dura ooriya. Numbness and tingling qaban. Hadooduu fa'aa qabanii akkasumas cicciniinuu fa'aa qaban. Hidhiin isaanii fuulli harki fa'aa ni hadoodu. Mild confusionidha. Xiqqoo of wallaalan. Slight weakness ni laafatanii
footofoobiyaa ifuma kana dadhabanii falaaluu hin danda'anii noozhiyaa inde vomiting lolloonchisuudhaa fi hanqisiisuu qaban. Kana booda isteejiin sadaffaadhaa headache phaseedha mataa dhukkuba olii. Vasodilation and decline in serotonin sababa hiddi dhiigaa sammuu keessa jiru babal'atu seerotoniin neurotransmitteriin sun waan gabbu'uuf mallattoon asii gadiitu mul'atti. Tiroobiingiidha qaban. Tiroobiingii jechuun mataa nama waraanu. Akka waan namni waan qara qabuun si diruu jiruutti yuunilaateraaliidha. Kara tokko qofaani. Karaa tokko takkaa karaa mirgaa yookaan karaa bitaa. In 60% of patient irratti migraine headachein karaa tokko qofaani. It is severe and incapacitating. Dhukkubbiin isaa cimtuudha obsuu hin danda'u ni iyya namtichi isa kana qabu. Footofoobiyaa qaba. Ifa laaluu hin danda'u. Noozhiyaa inde vomitingii qaba. Lolloonchisaa ni haqqisiisaa. Dureeshiniin isaa 4 to 72 hours. Dhukkubbiin tun sa'aatii 4 hanga sa'aatii 72 irra turuu dandeessi. Akkasitti kara tokkoon waraanaa. Recovery phaseedha phasein afuraffaadha. Yeroo irraa fooyya'u. Pain is gradually subside. Dhukkubbiin tun dhawaatumaan irraa gabbu'aa irrachaa deemti. Garuu wanni inni firra dhagahu muscle contraction in the neck and scalp qaba. Maashaan mormaa fi mataarra jiru waan qottoonfatuuf muscle ache qaba qaama kanaa dhudhukuba. Localized tenderness. Bakka tanatti na hafte jedhu dhukkubbii bakka itti hafte san tuqee si agarsiisuu danda'a. Kabiraa exhaustionidha qaba. Exhaustion jechuun severe tiredness. Gar malee dadhabuudha. And mood change. Amalli isaanii jijjiirama. Patient sleep for extended period. Yeroo dheertuudhaaf rafa namni kun. Egaa dhukkubbiin sun irraa dhaabbattee booda. Dhukkubbii mataa keessaa inni lammaffaadha maskulaarii yookaan immoo maayoojenik hedeek jaaniidha. Sababa maashaarraa kan dhukkubbii mataa dhuftu. Maashaa kana akkam ta'e taayitiningii or tensing gar malee walitti dhiphatee taa'ee walitti hacuucamee waan tureef faashaal or neek masiliin maashaan fuulaa kun akkasumas takkaa maashaan mormaa kun yeroo dheertuudhaaf waan walitti kottoonfatee tureef mataan kun dhukkuba. Meeraadeettuu foorheediidha. Gara fuulduraatti illee ichi dabruu danda'a. Dhukkubbii mataan kun gara addaatti illee ichi dabruu dandeessi. Fakkeenyi dhukkubbii mataa akkanaa teenshin hedeekiidha. Teenshin hedeekiin dhukkubbii mataadha. Akka waan ulfaattuu si gubbaa kaayanii si fakkaattu. Mataa kanaa si dhukkuba garuu waan ulfaataa sirra jira si fakkaatti. It causes mild to moderate pain came and go over. Dhufteeti si gadhiifti. Ammaa si qabdee sirraa wayyooyti. Prolonged period of time qaba namni kun yeroo dheertuudhaaf irra tura. Dhukkubbiin isaa ta'a akkami? Teenshin hedeekii qofa beekuudhaaf istiidiidha. Dhukkubbiin isaa sun dhaabbattuudha. Constant feeling of pressure that begin forehead. Dhukkubbiin mataa tun bakka irraa si eegaltu qabdi. Warreen garii fuula kana dura irraa eegalti. Tokko tokko immoo maddii mataa kanarraa eegalti. Irra hedduu isaanii immoo duubarraa ol eegalti. Morma kanarraa. Akkam jedhanii sitti himan the patient was described weight on the top of their head. Waan ulfaataatu mataa kanarra na jira jaan. Ba'aatu mataa kanarra na jira jaanii teenshin hedeekiidha. Inni biraa sarviikoojenik hedeek jaaniidha. Sarvaayikoojenik hedeekiin rakkoo mormaatii fi caasaa bakka saniin hoogganamuurraa mataan kun dhukkuba. Sarvaayikoo maa jenniin sarvaayikaal narvii lakkoofsa tokko hanga 3 jidduu jirtu rakkoon jirti. Precipitated by neck movement. Yeroo mataa kana sochoofatte morma kana takkaa mataa kana ol kaaftee gad deebiftu sitti hammaata. Sarvaayikoojenikiin bakki inni irraa ka'e sarvaayikaalii irraa lafee mormaa tanarraa ol ka'e dogoggoruu duydaa ta duuba jirtu tana. Are combined by restricted cervical range of motion. Sababa cervicaliin kun
sochii isaa dhaabeef. Epislateral neck, shoulder, arm pain or radiating arm pain. Dhukkubbiin tuni achirraa egaa kaate tokkoffaa morma kana sochoosuu si dadhabsiifti. Akkasumas mormi kun gar tokkoon si dhukkuba gateetiin tun. Shoulderiin tun illee si dhukkubdi ceekuun gateetiin. Arm pain illee firra dhageessa harkilleen si dhukkuba. Radiating arm pain sirra deddeemti dhukkubbiin tun mormarraa si eegaltee. Kan biraa tiraakshiniidha. Tirakshin jechuun harkifamuudha. Traction on intracranial structure by mass sababa itti jirtuuf yoonii fi harkifame sababa warra ulfaataniif waatti ulfaatanii gad harkisanii dhukkubbii mataa dhuftu. It may be related to primary or metastatic tumor of meninges yoonii fi kaansariin mataa kana keessa jiraatte. Kaansarii yoo hiddoota dhiigaa sanirra jiraatte yookaan bireenii kana keessa yoo kaansariin jiraatte tishuu sanirra waan ulfaattu gad harkifti. Harkisuu sanirraa traction headache jaaniin. It may be related to hematoma or and abscess yoo dhiigni mataa kana keessa dhiigni jiraate yookaan madaan jiraatte. Epidural haa ta'u subdural or parenchymal. Kan biraa post lumbar puncture headache. Egaa duyda kana duubaan uranii cerebrospinal fluid irraa waraabanii booda dhukkubbii mataa dhuftu. Sababa dhangala'aan sun irrateef traction headache dhufa. Inni biraa brain swelling. Sababa sammuun tun dhiitoytiif mataan kun dhukkuba. Dhukkubbii mataa kan biraa inflammatoryidha. Inflammatory headache jechuun sababa rakkoo qulqulla qaama biraa keessa jirtu irraa mataan dhukkubuudha. Inflammation jechuun redness qabdi, swelling, pain qabdi, tenderness qabdi. It is symptom of other disorder. Rakkoolee bakka biraati malee rakkoo mataa keessaatii miti. Fakkeenyaaf sinusitis nama sinasiin tun dhukkubdu. Least common types of headache isa kana. Less than 5% in adult, less than 2% of all headache in kids. Dhukkubbii mataa nama ga'eessa irratti parsantii 5 gadi inni kun. Ijoollee irratti garuu parsantii 2 gadi. Mallattooleen clinical manifestation associated with inflammation bakki takka inflamed ta'uu jirti qulqulluu jirti jechuudhaaf hiitii qabdi ni oowwiti redness qabdi ni diimatti swelling jira hiita qabdi tenderness qabdi yoo bakka san harkaan qabatte ni dhukkubdi akkasumas pain qabdi akkanumatti yoo teessee dhukkubbii firra dhagaya. Usually present. Inflammatory headache wallaanuudhaaf treating underlying problem rakkoo jala jirtu san wallaanuudha. Fakkeenyaaf sinusitis isa yoo wallaante dhukkubbii mataa sun irraa baddi. Dhukkubbii mataa kan biraa cluster jaaniin. Cluster jechuun kan bakka takka walitti qabame jechuudha. Cluster jechuun unilateral chemical cluster mataarraa gar tokkoo dhukkuba guyyatti yeroo isa dhufuu qaba. 1 up to 10, 1 up to 8 times daily. Guyyatti yeroo takka hanga 8 fa'aa isa dhufa. With excruciating pain localized to orbit. Bakki ati firratti hin dhageessu dhukkubbiin tun ija tana duubaa si dhukkuba. Dhukkubbii ija duubaa fuularraa gar tokko ija tana duubaa si dhukkuba. Radiate to facial and temporal region. Gara fuulaa kana ol deemtii facial bone irra akkasumas temporaalii isii cinaa kanatti illee dabartii. Kanaafuu mataarraa maddii takkaa si dhukkuba. Kilaasterii ilaaltee beekuudhaaf namtichi kilaaster headache qabu imimmaan irraan dhaabbatu watering of eye qaba. Taak kan lammaffaadhaa funyaansaa qilleensa naquu fi nasal congestion qaba. 2 kan sadaffaadhaa it often described as penetrating na waraanu jira jedha. And steady dha. Dhaabbataadhaan asirraa wayyoitu. Each attack is last 30 to 90 minutes. Yeroo takkitti dhukkubu san hangam irra turu? Daqiiqaa 30 hanga daqiiqaa 90.
Liistii koomaniidha garuu moosisiivariidha. Gosoota dhukkubbii mataa keessaa hedduminaan kan jirre isaa nama isa kana qabu irratti hedduu cimaadha. Hedduu dhukkuba. Imimmaan kun irraan dhaabbatan ija keessa. Described as having burning or piercing quality. Na belbelu jira jaa. Takka ammoo waatu na guggubu jira siin jaa. It can be precipitated by wantoonni isa kana sitti hammeessuu danda'an tokko alkoolii fa'a. Yoo alkoolii fa'a fayyadamte vasodilator drug dawaalee hidda dhiigaa babal'isuuf yoo fayyadamte akkasumas histaaminii dawaalee histaaminiidha yoo fayyadamte and sedative dawaalee anxiolitikiidha dawaa namaa tolchan fa'a yoo fayyadamte. Unlike migraine kun amma akka migraine headacheetii miti. This headache is 5 times more common in men than in women. Harka 5 warra dhiiraa irratti beekamaadha. Kanaaf migrainii wanni garagara godhu migrainiin dubartoota irra beekama. Kilaastariin ammoo warra dhiiraa irratti. Tiriitmentiin dhukkubbii mataadhaa kun maali? Avoid precipitating factory wantoota sitti hammeessuu danda'an san dhiisuu. Inni biraa beektaa bilookara. Dawaalee beektaa bilookara jaawwarra. Warreen xumurarraa lool qaban. Vasoconstricting agent dawaalee hidda dhiigaa walitti dhiphisuu danda'an. Warreen akka ergotaaminii fa'a, kaafergoot, chlorpromazine fa'a. Inni biraa inhalation of 100% oxygen. Oxygenii fa'a kennuu fi parsantii 100. How we can diagnose? Dhukkubbii mataa kana akkamitti qoranna? Jalqaba histirii isaa gaafanna. Seenaa isaa. Physical examinationii goona. Histirii irratti maal gaafanna akka dhukkubbiin sun itti eegaltuu fi karaa dhukkubuun gaafanna. Electroencephalogram yoonii fi rakkoo sammuu faan shakkama. CT scan, MRI, blood test, lumbar puncture with cerebrospinal fluid examination. Duyda kana gara duubaatiin uranii dhangalaasan fa'aa qorachuudha. Wallaansi isaa hoo maali? Drug treatment in case of acute treatment. Warreen mild attack qaban. Warreen dhukkubbii isaanii sun jiddu gala taate first line acetyl salicylic acididha. Aspirinidha. 600 up to 900 mg PO1 yeroo takka. Garuu acetyl salicylic acid kennuudhaaf GIT namticha sanii fayyaa ta'uu qabu. Alternatiiviin isaa paracetamol. Paracetamol miligiraama 500 irraa hanga 1000 takkaatti PO'dhaan sa'aatii 4 hanga sa'aatii 6 fudhatan PRN yeroo mataan sun dhukkubetti. Metoclopramide warreen haqqisaa qabu saniif 10 mg PO'dhaan 3 times daily guyyaatti yeroo 3 fudhatan. For severe attack especially with defined aura warreen auraa feesisan qabu migraine irratti. First line ibuprofen. Ibuprofen miligiraama 600 hanga 200 fudhatan per day. PO'dhaan in 2 up to 3 divided dose guyyaatti yeroo 2 hanga 3tti. And or ergotamine citrate and caffeine. Yookaan wajjin kennanii fi takka ammoo kophatti kennaniif. Ergotamine tartreetiidhaa fi kaaffeenii. Warreen migiriinii kana qabuuf prophylaxisiin propranolol fa'aadha. Warreen firra beeku. Akka ittiin deddeebineef propranolol miligiraama 80 in divided dose alternatiiviin isaa amitriptyline. Miligiraama 10 hanga 25 at bedtime. How we can prevent? Akkaataan preventionii isaa long term use of painkillers discouraged. Dawaalee farra dhukkubbii yeroo dheertuudhaaf fayyadamuun hin gorfamu dhorkamaadha. Maaliif sababni isaa
dhukkubbii tanaa wajjin qaamni wal bara. Dawaalee farra dhukkubbii kanaa wajjin waan qaamni wal baruuf yeroo hedduu fudhachuun hin gorfamu. Inni biraa caffeine and vasoconstriction is sometimes recommended. Caffeine faan kan of keessaa qabu sun fi dawaaleen hidda dhiigaa walitti dhiphisuu danda'a yeroo takka takka ni ajajama. In case of migraine, yoo migraine headache qabaate. Inni biraa propranolol and metoprololidha. Isaan kun beta blockera inhibit action of beta receptor cell in the heart and the brain, control dilation of blood vessel. Waani receptoroota onneedhaa fi sammuu keessa jiru kana dhoorkaniif hiddi dhiigaa akka hin babal'anne godhan. Preventionii migrainiidhaatiif garuu amitriptyline fa'aadha. Amitriptyline hydrochloride, valproate, flunarizine, serotonin antagonistii warreen akkanaa kana fayyadamna. Nursing manaajimentiin nama rakkoo tana qabuuf goonu maali? Galmi keenya guddaan to promote pain relief dhukkubbii sanirraa dhaabuu non pharmacological intervention first. Osoo daawwatti fiini dura mala dawaa maleedhaa fayyadamanii akka firraa fooyyeessan. Nama mataan dhukkubee cold compressive fa'aa godhan. Prevention involves pain relief. Akkasumas dhukkubbii sanirraa fooyyeessuudhaan wajjin akka fuulduratti hin deebine ittisuudha. Patient education. Dhukkubsataa san barsiisuu and pharmacologic measureidha. Dawaalee kennamuufii qabu san kennaniif. Treatment of acute episode yeroo jalqaba eegalu san wallaanuudha yeroodhaan. Comfort measure akka itti toluuf haa godhu fakkeenyaaf quiet dark environment akka ciisu namni sun bakka gooyisiin jira bakka tasgabbii qabdu bakka dukkana qabdu. Elevation of head of bed mataa siree fa'aa ol kaasuu. Symptomatic treatment yoo haqqisaa fa'aa qabaate mallattoo san wallaanna. Maal goonee antiimeetikii kennine metoclopramide fa'aadha. Application of heat or massage waan hawwituu fa'aarra kaa'u shushuqqumuu fa'a massageii horma kana fa'aa sukkuumu. Inni biraa analgesikiidha. Warra dhukkubbii kennanii fi antidepressant and muscle relaxant. Dawaalee farra cingii fa'aa kennanii fi warreen maashaa kan lallaafisu. Stress reduction cinqii sana akkatti firraa wayyeessuu danda'u bashannana. And also exercise. Kana goona. Mata duree intervention for client with peripheral nervous system disorder juu guyyaa biraati itti fufna.